Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktar irraa oduu waa'ee fayyaa kan torbanii isin dhageessisaa oduu waliin Andarrattuu Bushaati. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp utuma vaayirasii koronaan qabamuun isaanii mirkanaa'ee jiru maaskii otoo hin haguuggatiin mul'atan. Haguuggii afaanii funyaanii kaawwachuun ittisa vaayirasii koronaa keessatti bu'aa guddaa akka argamsiise himamus pireezidaanti Doonaald yeroo dheeraaf namoonni maaskii akka hin fayyadamne gochaa turuun isaanii ni yaadatama. Lafa namni itti baay'atuu fi lafa duula filadhaa pireezidaantummaa irrattis maaskii utuu hin fayyadamiin haasaa gochaa turuun isaanii miidiyaaleen hawaasaa gabaasaa turan. Amma garuu vaayirasii koronaan qabamuun isaanii erga mirkaneeffames gara Waayit Haawusitti deebi'uun maaskii isaanii ofirraa fuudhuun namoonni kan biroon vaayirasii kanaaf akka saaxilaman godheera jechuun miidiyaaleen hawaasaa garaagaraa himaa jiru. Yeroo weerara vaayirasii koronaa kana keessa namoonni umurii waggaa 60 olii dhibee sombaa, onnee, dhiibbaa dhiigaa, kaansarii fi dhukkuba sukkaaraa qaban eeggannoo guddaa gochuu akka qaban dhaabbanni fayyaa addunyaa ammas irra deebi'uun beeksise. Haaluma kanaan namoonni dhibee namarra turu yookaan hin fayyine kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee, dhukkuba sukkaaraa, kaansarii, HIV fi dhibee sombaa yeroo dheeraa qaban hordofii isaanii fi qoricha isaanii akka addaan hin kunne gorsanii yeroo manaa ba'an maratti maaskii fayyadamuu qabu jedhame. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamaa jiran ammallee akkaan dabalaa jira. Akka daataan Yuunivarsiitii Johns Hopkins agarsiisutti namoonni vaayirasii koronaan qabaman miliyoona 39.7 ol ga'uu fi namoonni du'an ammoo miliyoona 1 ol darbuun beekame. Namoota miliyoona 39.7 ol qabaman keessaa namoonni 75 ta'an dandamatanii jiru. Namoota 25 vaayirasiin kun amma qaama isaanii keessatti argamu keessaa namoonni 71 ol ta'an haala dhibee cimaa yookaan critical case keessa jiru. Namoonni Itoophiyaatti vaayirasii kanaan qabamanis 87 ol ta'uu ministeerri fayyaa biyya keenyaa beeksise. Kan du'anis 1300 ol akka ta'an himame. Namoonni dandamatanis 47 ta'aniiru. Guyyaan Anesteeziyaa Addunyaa Onkoloolessa 16 kabajamee oole. Onkoloolessa 16 bara 1846 ture nama opereeshinii ta'uuf yeroo jalqabaaf anesteeziyaan kan kenname. Amma guddina teekinooloojii fayyaa olaanaa irra ga'uun saayinsiin fayyaa hundi akka guddatuuf ga'ee isaa kan taphatee fi gosi saayinsii fayyaa anesteeziyaa jedhamu kun kutaa opereeshinii balaa tasaa fi kutaa namoota haalaan dhukkubsatan itti ciisan yookaan ICU keessatti hojii lubbuu oolchuu fi dhukkubbii balleessuu irratti ogeessota leenjisuuf hundeeffame. Bara kana waggaa 176ffaa isaa yeroo baay'ee dhiphisaa bara weerara vaayirasii koronaa fi dhukkubsattoonni vaayirasii koronaa kutaa ICU yookaan namoonni haalaan dhukkubsatan keessatti ciisan keessatti kabajamee ooleera. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktar irraa oduu waa'ee fayyaa kan torbanii isiniif qindeessine kan hangamaa ture hanga torbaniitti nagaatti.